Nasi haarawaa tokko hundeessuufis ta'ee isa hundeeffamee jiru babal'isuuf yookaan cimsuudhaaf wantoota baay'ee barbaachisoo ta'an keessaa tokko qorannoo gabaati. Qorannoon gabaa barbaachisaa qofa osoo hin ta'in dirqamalleedha jechuudha. Bizinesii tokkotti galuudhaaf qorannoo gabaa yookaan maarkeet analayisiin gaggeeffamuu qaba. Qorannoo gabaa yookaan maarkeet analayisii gaggeessuuf immoo qabxiilee maal hordofuu qabna, maal madaaluu qabna kan jedhu waliin ilaalla. Amma immoo qabxiin qorannoo gabaa ittiin qorachuuf barbaachisu kurnan kanniiniif qabxii yookaan gatii duwwaarra hanga 10 kenninee fi walitti daanee madaalchifna. Tokkoffaan barbaachisummaa oomisha yookiin tajaajila nuti dhiyeessuu yennuu sani. Oomishni suni naannoo sanitti hangam barbaachisa? Baay'ee barbaachisaadha, izinshaaliidha, dirqama, hawaasni hangam fayyadama kan jedhu qorannoo gabaa keenya keessatti ilaaluu qabna. Inni lammaffaan bal'ina gabaati. Nama oomisha yookaan tajaajila san fayyadamu hangam ga'a? Xinnaadha moo guddaadha? Baay'ee yoo ta'e fooyyee ta'uutu mala waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataa V8 tokko magaalaa baadiyyaa takka finnee gabaaf dhiyeessina soo jenne gabaa dhabuutu mala. Namni isii barbaadu xiqqaadha waan ta'eef. Inni sadaffaan humna bittaati yookaan gatii bittaa hawaasa saniiti jechuudha. Hawaasni naannoo sanii meeshaa kana bituu ni danda'a. Humni isaa hangam ga'a kan jedhu qorannoo gabaa keenya keessatti taa'uu qaba. Fakkeen mareefu yoo fudhanne konkolaataa V8 baadiyyaatti finnee gabaa baadiyyaa tokkotti in gurgurra yoo jenne humni bittaan hawaasa naannoo sanii xiqqaa ta'uutu mala. Kanaaf bituu danda'uu dhabuutu mala jechuudha. Nu harkaa kufuutu mala gabaan suni. Inni afraffaan maamila qabaachuuf baasii barbaachisaa hangam nu baasisaa? Maamila isa haarawa horachuudhaaf, maamila baay'ifachuudhaaf baasiin nutti baafnu beeksisaaf haa ta'u maaliif haa ta'u baasii hangamii nu baasisa bizinesiin kun. Inni shanaffaa fi inni murteessaan oomisha yookiin tajaajila maamila biraan ga'uudhaaf baasiin itti baafnu hangam ga'a? Baasii guddaa nu baasisa moo baasii muraasan hawaasa keenya bira yookaan qaama kastamarii keenya bira ga'uu dandeenya kan jedhu sirriitti ilaalamuu qaba. Inni jaaffaan qorannoo gabaa gaggeessuuf nu barbaachisu jaaffaani bizinesichi wanta addaa maal qaba? Oomishni nuti dhiyeessinu sun yookaan tajaajila nuti kennitu sun isa qara gabaarra jirurraa waan addaa maal qaba kan jedhu qorannoo gabaa keenya keessatti ilaaluu qabna. Inni torbaffaan daddaffii gabaati. Daddaffii hangamitti gabaa keessa galuu danda'a? Wantoonni tokko tokko nama harkaa tureetii yeroo nu harkaa fudhachuun mala. Akka dhiyeessineen yookaan akka bizinesichi san eegalleen dafnee gabaa keessa galuu ni dandeenya kan jedhu sirriitti qorannoo gabaa keenya keessa galuu qaba. Inni 8ffaan nuti qorannoo gabaa keessatti ilaaluu qabnu baasii duraati. Oomisha gabaaf osoo hin dhiyeessine gurgurtaaf osoo hin dhiyeessine dura baasii hangam baafna? Maaliif baasiin isaa yoo guddate gatii oomishaa waan ol kaasuu fi gabaan ala nu godhuu mala waan ta'eef baasii hangam fixuu danda'a? Baasilee garagaraa. Inni 9ffaan oomisha dabalataa irratti dhiyeessuudhaaf carraa qabna. Meeshaa kana akkuma gabaa keessa jirutti oomisha biraa isa maddii finnee bizinesii keenya babal'isuudhaaf yookaan ittiin cimsuudhaaf carraan nuti qabnu hangam kan jedhu qorannoo gabaa keenya keessatti ifuu qaba. Inni 10ffaa fi inni dhumaa oomishicha yookiin tajaajilicha fooyyessaa deemuudhaaf hangam carraa qabna? Maaliif oomishni yookaan tajaajilli nuti kenninu tokko waggaa hedduuf akkuma tokkotti hin deemu, fooyyessaa deemuu qabna. Kanaaf tajaajila yookaan oomisha kana fooyyessuudhaaf upgrade gochuudhaaf carraan nuti qabnu hangam ga'a kan jedhu qorannoo gabaa keenya keessatti ilaaluu qaba. Isaan kurnan kana
qabxii kennine qabxii isaan 10 kana immoo walitti daanee 10f qoonnee qabxiin 10f qoonni sun 50 gadi yoo kan ta'u taate qorannoon gabaa kenna biizinasii kana keessa galuudhaaf kufaa waan nu harkaa godhuu fi biizinasii san jalqabuu dhiisuutu irra filatamaa jechuudha. Qabxiin inni fide 50 haga 75 yoo kan ta'u taate biizinasichi hanga tokko nama ifaachisullee homaan jedhu waan ta'eef itti galuu dandeenya. 75 ol yoo ta'e qabxiin waliigalaa kuni biizinasii sun baay'ee gaarii waan ta'eef gabaa keessa gallee biizinasicha eegaluun murteessa jechuudha. Kanaaf qorannoo gabaa haala kanaan gaggeessuun biizinasii haarawas ta'ee isa jalqabne upgrade gochuuf guddisuuf murteessuudha. Qorannoo gabaa kan jennuun qabxiilee kanneen of keessatti qabata. Galatooma.